ولد قال مال رافع يدم مقالان ومال رافع يدم وجودها موتومات ومال رافع يدم كجوسا خرا هولستيك تين خرا ولي جلاتين خرا مسوما خرا بكتكت واحد دو دلو دندينيو لا ليجو تقفان ودينا مقالات في كيف دار كابو سرت Namo biya kaba biya rada datu namni biya malen kalatu biya sena kabdu biya wabi biya malif dagatamti nagaro eye nagaro atamin dagatu malif dagatamti nagaro eye nagaro atamin dagatu Karora kana wajjo qabate karora sochii ummata waajjira gamoo aanaa boruu guutuu keessatti ijaaruu jira. Inni kun seensa qaba. Seensisa waan qabatamaa aanaa kana keessa jiru irratti hundaa'eetii qophaa'ee bifa rakkoo aanaa kanaa ibsuu danda'uun haala waliigalaa aanaa kanaa ibsuu danda'uun kallattii kanaan qophaa'ee jira. Isa kanaa wajji wal qabatee toora xiyyeeffannoo qaba. Maa irratti xiyyeeffannaa akkamitti sochoona akkamitti hojii kana raawwachuu dandeenya kajuu toora xiyyeeffannoo keenyaa keessatti. Kayaknya kan tiran turre kanaaf sirriitti ilaallee waajjira kana mijaarraa ijuun qaban akka kiyyatti akka nama dhuunfaatti jechuudha akka nama biraatti hin beeku kanaaf waajjira kana eegallee dhiisuu osoo hin ta'in aanoonni biraa akka mijaarratan waan jiruuf odeeffannoo. Yanne walimaan jedhee qaabne iddoo hojii nu gaafachuu caalaa iddoo hojiidhaaf mijeessaadha hajoo gaafii ture jechuudha. Maaliif akkuma beekamu jechuudha abbaan dhimma tokko dhufee ana dhaabbanne keessa.